ishee kaduraa jimaata har'aa chaayinaa irraa furguggistee jirti. Kunis buufata hawaa chaayinaa irraa ta'uun ibsameera. Aangawoonnii fi hayyoonni saayinsii ka chaayinaa fi Itoophiyaa yeroo saatalaayitiin kun furguggifamtu kallattiidhaan waaltaa Inxooxxoo jirurraa daawwataa turan jedhameera. Oduu booda gabaasa qabna. Jilli chaayinaa kan gara bulchiisa naannoo Tigraay akka hin deemne mootummaan federaalaa dhorke jechuudhaan bulchiinsichi himatee jira. Waajjira quunnamtii bulchiinsaaf mootummaa akkasumas uummata Tigraay ka ta'an aadde Caqasaa jilli chaayinaa dheengadda gara Maqaleetti maluuf yeroo jedhutti dirree xayyaaraa Boolee irraa deebifame. Deebii kana argachuu yaaliin ministeera haajaalaa Itoophiyaa quunnamuuf goone hin milkoofne jedha Mulgeetaa Asbahaa Maqaleerraa soraadheessa. Akka itti gaafatamtuun biiroo odeeffannoo mootummaa naannoo Tigraay aadde Caqasaa jedhan akka jechitti gaafatamtuu tanaatti maree bulchoota mootummaan federaalaa waliin qaban fixataniitiin Tigraay dhaquuf jedhaninnaan dhowwanii xiyyaarallee keessa buusan. Bulchooti bulchiinsi naannoo Shaanshii Chaayinaa tunin sila bulchoota naannoo Tigraay waliin waan akka qonnaa irratti humni jabeeffachuu, horii qaban jabeeffachuu fi waan hedduu waliin qabaachuuf waliin mari'achuuf karaa jiran. አቀባበል ልናደርግላቸው እንቅስቃሴ ካደረግን በኋላ ምክንያቱም ባልታወቀ ከቦሌ bulchiinsi naannoo Tigraay itti aanaan biiroo bulchiinsi magaalaa daldalaatiif industirii Dr. Abrahaa Tekestee faati keessummoota diida xiyyaara adulaa banaggaa bahaniitiin simachuuf dhufanii jennaan hambisan. Jara kana maaniif dhowwanii jenneetiin ministeera haajaa alaa Itoophiyaatti dedeebineetiin gaafanne mallee deebii eegachuu jirra jette. Taatullee eegii Finfinnee dhaqanii keessummoota Chaayinaa tana waliin hojjechuuf xiyyaara Booleetti walii mallatteessanii jette. Akka addeeliyaatti akka naannoon Tigraay hojii akkana hojjettullee qalallee ministeera haajaa alaatti carraan akkana akka jiraatu nu qopheesseetti. Mulgeetaa Asbahaa tan irratti deebii mootummaa ministeera haajaa alaa irraa argachuuf itti dedeebi'ee dadhabe jedha. Baqattoota Somaaliyaa fi Sudaan kanneen mooraa Keeniyaa Dadaab keessa jiraatan walaba ta'anii sossoo'uu akka mirga qabaatan akkasumas gargaarsa dhaabbataa arjoomtoota biraa akka kennamuuf gaafataniiru. Gumii Jenevaa keessatti waa'ee baqattootaa irratti torban kana dubbate irratti baqattoonni hegereen keenya hin beekamu kana malees Keeniyaa keessa carraan tokkoyyuu hin jiru jechuun dubbataniiru. Baatee Amajjii bara 2009 kaasee waggaa 10f mooraa Dadaab keessa ka ture Mohammad Ahmad Abdusalaam Somaaliyaa keessaa dheesse. Baqattoonni mooraa Dadaab keessaa walaba ta'anii hojii barbaachachuuf akkasumas daldala gaggeessuu hin danda'anii jedheera. Uummata Lesetoo kanneen hanqina nyaataa hamaan rakkataa jiran lubbuu baraarsuuf jecha doolaara miliyoona 34 akka kennamuuf tokkummaan mootummootaa iyyata hatattamaa dhiyeessee jira. Biyya galaana hin qabneef xiqqoo taate ka ollaa Kooriyaa kan ollaa Afrikaa kibbaa kun uummanni ishee baadiyyaa keessa jiraatu haala guutummaadhaan jechuun danda'amuun qonnaan jiraata. Roobni yeroo dhibeetti garuu oomishni karaatti hafe. Biyyattii caama hamaa keessa jirtu ta'uun kan ibsame yoo ta'u uummanni walakkaa miliyoonaa ta'u jechuun beelli mudatee kan kennee murteesse ta'uun ni yaadatama. Kunis Tiraampii yeroo jalqabaa aangoo qabatanii kaasee uummata Ameerikaa gidduutti addaan qoodamiinsa gadi fageenya qabu uumeera jedhameera. Oduun keenya kanuma. Itoophiyaan biyyoota Afrikaa hedduutti daramte saatalaayitii ol tokkofatte. Namni Finfinnee hedduun gaarreen Inxooxxootti ol yaa'e saatalaayitii tana Chaayinaa yoo ol tokkosan gammachuun daawwate. Saatalaayitiin Itoophiyaa kiiloomeetirii 72 ulfaatituun ETRSS duwwaa tokko akka sa'aatii Itoophiyaatti ganamaan ol tokkosan doolarii miliyoon 8tti itti ba'ee miliyoon 6 Chaayinaatti baase. Itoophiyaan buufata saatalaayitii tana Inxooxxoo irraa to'atanii tanallee ijaaruu fi akka jechitti aanaa muummee ministeera haajaa alaati ministeera obbo Dammaqee Makonniniitti yayyabdeetiin ijaaruu fi itti jirti. Gaarreen Inxooxxoo walitti dhufeenyi kanaan waan hedduun ijaaruuf qophii jirti jedhu. ኢቲአርኤስኤስ አንድ የተሰኘችው ሳተላይት ለሀገራችን የብልጽግና ጉዞ ታሪካዊ መሰረት የምትጥል ሳተላይትን ኢቲአርኤስኤስ duwwaatuun yaasuun badhaadhina biyyiiteenna tanaaf yayyabseenaa qabu jettee baga gammaddan. Kunin guddinni teknooloojii biyyiiteennaatiif waan ture taatullee waan akka malee faayidaa nuu qabaate. Hojii mootummaatti asiin ga'e dorgommii jabaachuu fi tanaaf asiin baane biyyi jabduu jennu tanallee itti daballeetiin jabeessuu dandeenya. Bajeta dansaatti baamneetiin hojii akkana hojjechuuf qophii jirraa jedha. Itoophiyaan hojii akkana tana gama hawaa saayinsiitiin biyyisii keessalleetti hojjette. Tan ammoo akka obbo Dammaqeen jedhetti jabeenna obbo Tafarraa Waaluu afaatti asiin ga'e. Gareen teknooloojii Midirook Itoophiyaalleen gam kanaan horiin qarqaara baatee
ETRSS duwwaani nagumaan achi geettee jedhan akka oduun odeeffannoo ministeera teknooloojii Itoophiyaa irraa argan saatalaayitiin tun qilleensi lafa odeeffannoo qonnaatii fi suura gargaraa kaasteetiin odeeffannoo jiru warra lafa jirutti ergiti Itoophiyaatti. Barattoonni Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaa keessatti sagantaa furguggisa saatalaayitii Itoophiyaa ETRSS hordofaa turan adeemsa barumsa keenyaaf kaka'umsa guddaa nutti uume jedhan. Barattoonni kun barumsa sadarkaa lammaffaa barataniin dabalata barnoonni dandeettii addaa kophaatti kennameefii jira. Muktaar Jamaal hordofe. Saatalaayitii Itoophiyaan hawaatti ergitu ETRSS tokko jedhameetiniin waamame adeemsa isaa hubachuudhaaf hegeree borii isaaniitiif illee waa irraa barachuuf dargaggoonni giddugala STEAM jedhameetiniin Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaa keessatti qophaa'etti baratan ganama osoo lafti hin bari'in ture bakkatti kan argaman. Dargaggoonni kunniin mana barumsa sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa garaagaraa irra kan baratanii fi dandeettii addaa waan qabaniif Yuunivarsiitiin Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaa barumsa addaa kana kan kennaafii jiru yoo ta'u hegereen isaanii wanti isaan irratti xiyyeeffachuu barbaadan illee gosoota barnootaa roobootiksii, artifishaal intelligensii fi barnootota saayinsii fi teeknooloojii kanneen biroo wal qabatanii. Carraan Itoophiyaan saatalaayitii hawaatti erguu isaan argan kuni aannan bachootti jige jedhaniitiniin kan isaan hawwiidhaan eeggataatiin turan. Kanneen erga saatalaayitiin lafaa kaatee samitti qajeeltee booda miira isaanii gaafadhellee kanuma ibsu. Amaanu'eel Taakkala miira isaa keessatti abdiillee gaabbiilleetu mul'ata. ያው ይሄ ለኢትዮጵያ የመጀመሪያ ላውንች ወደ ስፔስ ላውንች የተደረገ ሳተላይት ነው። Kun Itoophiyaadhaaf saatalaayitii isa jalqabaa gama hawaatitti ergame akka lammii Itoophiyaa kamittuu gammachuu guddaanatti uume. Hanqinaan ani hubadhe hundi kennayyuu akka tilmaamaatiin turre waan Itoophiyaa marraa gama hawaatitti ergamu natti fakkaatee ture. Garuu kan ergame Chaayinaa irraayi. Sababni kun uumameef ammoo humni asirraa furguggeessuu waan hin jirreefi saatalaayitota gama fuulduraa hawaatti ergamu biyyuma kanarraa akka ergamuu danda'amu immoo abdiin qaba. Barattoonni kunniin taatee akkaataa saatalaayitiin hawaatti ergamu erga ergame maal akka godhu achitti wal duukaa mari'atu. Isa kanarraa maaltu hegeree kenna boriitiif galaa nuu ta'anillee xiyyeeffataniitiin eenyuma caalayyuu adeemsa san ilaalaatiin turan. Naahom Laggasa erga argee booda gaabbii tokkotti keessatti uumame. Itoophiyaan saatalaayitii mataa isii hawaatti erga ergite maaliif biyya ofiitii erguu dadhabde? Gaabbii kana ammoo abdii jijjiireetiin ofii kiyyaa ittiin dhugoomsuudhaaf ገላፈጤ ቀበጀዳ ኢትዮጵያ ሳተላይት ስለለቀቀች እኔ ተሰማኝ ስሜት ያው ኢትዮጵያ በልማትና በእድገት ታድጋለች። ኢትዮጵያን ሳተላይቲ ሀዋት ኤርጉ ይሲቲን ሚሪነት ደጋአሜ ኢትዮጵያን ገመ ፉልዱራቲtti misoomota hedduutiin hin guddatti jedhee abdadha. Kuni dhaloota gama fuulduraatiif illee waa hedduu gumaacha. Itoophiyaa fi Chaayinaa yoo laalle Chaayinaan guddoodha. Humna namaatii fi qabeenyaan illee dandeettiinis guddattee jirti. Kanaaf saatalaayitiin achirraa furguggeeffame jedhee yaada. An hawwiin kiyya gara fuulduraatitti Itoophiyaan saatalaayitota baay'ee asuma biyya keessaa akka furguggeessitu nan hojjedha jedheetiniin abdadha jedhe. Barattoonni giddugala STEAM jedhamu Yuunivarsiitiin Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaa qopheesse kana keessatti baratan kanneen dandeettii addaa qaban waa hedduu yaalaniitiniin kalaqa addaallee kan fidu kalaqa addaallee kan uumani jedhan barsiistonni isaanii. Barsiisaa Fireew Baqqalallee ijoolleen kun yaalii fi kaka'umsa kutannoo isaan qaban wajjiin taatee kana kallattiidhaan daawwachuun isaanii waan guddaadha jedhan. Baqqalaan jedhama. Beenajii kooti roobootiksiin barsiisaa santarii kana ijoollee wanta argaman dhumaa jechuudha waan ta'eef ijoollee wantoota haaraa hojjechuudhaaf hin sodaanne waan ta'eef jijjiirama kennaa fi akka hojjetan akka amilee godhatan isaan gargaara. Kanaafuu kun argamu isaatti bakka kanatti walitti qabamanii kana ilaaluun isaanii baay'ee waan nama gammachiisudha. Jajjabinaa fi hojii fuulduratti hojjetanii irratti akka xiyyeeffatan isaan godha. Yuunivarsiitiin Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaa barattoota barumsa idilee isaan baratan cinatti sanbattanii fi guyyoota gara biraa dabalataan kan asitti barsiisu yoo ta'u wantoota amma biyyattiin yaalaatiin jirtu kana hegereetti caalmatti dhugoomsuudhaaf kan dandeessisu bu'uurri lafa kaa'aatiin jirru isaaniin dubbatu. Dr. Amaan Dhaqqaboo daayireektarri wiirtuu STEAM Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaa. Waan garagaraa yaalu saatalaayitii kan ilaaluu jira. Kaawwan ilmisaa qaban isaan garagaraa iddoo yaalamtu jira. Ijoolleen kun amma kana ilaalan jechuun of biraa fi
biyyattii saatalaayitii asumatti illee akka hojjetamu Caqasa guddaa kenna magaalaa isaa ta'eera. Gujimaa tola ijoollee kana kakaasuudhaaf fedhii isaan kakaafneef gara wanna kalaqaa akka deemanii fi amma Caqasa jechuun isaanii wanna guddaa qaba. Guddattoonni kunniin sadarkaa biyyattiin dandeettuun wantoonni barbaachisu hunda dhawaataan guutamaa fi barumsaa fi beekumsa isaaniillee gabbifataa akkaataa deeman irratti hojjirru isaaniin dubbatu. Dr. Amaan Dhaqqaboo Daayireektarri Wiirtuu STEM Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaa. Kunniin waan garagaraa yaalu saatalaayitii kan illee yaalu jira. Kaawwan ilmi isaa qaban kan garagaraa illee yaalantu jira. Ijoolleen kun amma kana ilaalan jechuun of biraa fi biyyattii saatalaayitii asumatti illee akka hojjetamu Caqasa guddaa kenna magaalaa isaa ta'eera. Gujimaa tola ijoollee kana kakaasuudhaaf fedhii isaan kakaafneef gara wanna kalaqaa akka deemanii fi amma Caqasa jechuun isaanii wanna guddaa qaba. Guddattoonni kunniin sadarkaa biyyattiin dandeettuun wantoonni barbaachisu hunda dhawaataan guutamaa fi barumsaa fi beekumsa isaaniillee gabbifataa akkaataa deeman irratti hojjonni sagantaa kanarratti arganne. Maqaa kee eessa akka jiraattu hojii maalii irratti bobbaatee akka jirtu jalqaba irratti naa kaasi. Maqaan koo Taamiraat Dallaloon jedhama. Magaalaa Amboo ganda duwwaa lama keessatti jiraadha. Hojii amma uumnee kan hojjechaa jirru hojii balfaa goggogaa kaasuu irratti. Maqaan tiyyaa Heenok Dallaloo jedhama. Anis magaalaa Amboo ganda duwwaa lama keessa jiraachaa jira. Maaliin barattanii baatanii? Carraa hojii kana uummattanii akka hojjettan maali kan isin dandeessise? Jalqaba awutoomakaanikiin nan eebbifame. Hojiin kun baay'ee ulfaataadha. Nama biraattis fudhatama baay'een qaba. Garuu ofiif fayyada, magaalaa keenyas fayyada jenneetu yaanneetu itti seennee jecha. Maaliif kallattumaan hojii kan sibiilaa hojii walqabatu konkolaataa irraa baatee gara balfa goggogaa dhabamsiisuutti kanatti seenteef? Kanarratti kan itti galle rakkoo maatii irraa kan ka'e, naannoo irraa kan ka'e. Rakkoon immoo gara hojii kanatti akka seensisu si go'a. Rakkoo maatii yeroo jedhamu ifa miti. Maal jechuu keedha? Rakkoo maatii jechuun balfa qaban iddoo gatanitti yeroo dhaban jira. Amma akka magaalaatti kan fu'u hin jiru. Ji'a jaatiin kaasisu. Kanaafuu haala kanaanii mee nutis kanarratti otoo bobbaane tokkoffaa fayyadamtoota taana. Lammaffaa immoo uummata kanas. Yuunivarsiitii irraa eebbifamuu keenyatti himtee? Yuunivarsiitii kamirraa eebbifamtee? Gosa maaliitiin yookaan gosa barnoota kamiin eebbifamtee? Yuunivarsiitii Hawaasaa Yuunivarsiitii irraa eebbifame. Kompiitara saayinsiidhaan eebbifame. Barree gaddaa jechuudha. Yaada isaa kan kaase Taamiraatidha. Taamiraat yommuu kaasu hojii tola ooltummaa nan hojjedha. Amboo keessatti jira. Practical Christianity kan jedhamu. Achittis koosifaa kakkaasna. Kanaafuu hojii kana yommuu hojjennu namni yaada kaasa. Eessatti gannaaree qoshashaa iddoo gannuu hin qabnu. Ijoolleenis fudhatanii yoo gatan safara biratti gatu. Kanaafuu hojii kana waan ilaalleef maafin hojjennu isa jedhu hin dubbanne makiina akkam gochuu qabna isa jedhu yommuu yaannu makiina namarraa kireeffannee gara hojiitti jalqabnee jechuudha. Hojii kana yommuu jalqabnu ulfaataadha. Namni hojii tuffata. Akkamitti Hawaasa Yuunivarsiitii irraa eebbifamtee hojii kana hojjettaa namni jedhus jira. Namni garuu isatti tolu hojjete bu'aa qabeessa ta'a. Kanaafuu natti tolee hojjechaa jira. Booda irratti immoo waan gaarii akka ta'u nan yaada. Namnis hubannoo isaa hin jijjiiramaa jedhee nan yaada. Rakkoon amma hojii keessatti si mudataa jiru maal fakkaata yeroo ammaa kana? Hojii keessan akkasiin milkaa'inaan daddaftanii hin hojjenne wanti isin daangeessaa jiru jira yeroo ammaa kana. Kuni gaariidha. Akka gaariitti akka hojjennuuf mooduu dandeessiseera wanti isin jettan yoo jiraates. Yaada gaarii karatti innaan jabaadhaa nun jiru. Riikaan immoo amma ji'atti birrii 30 kaffalchiisna. Torbeetiin ufnee deemnee kaasna. Birriin kun nutti baay'ate jedhan immoo warra baay'ee iyyan jiru. Waan akkasiifaa hubannaa namaatu xinnoo waan kanarratti otoo mootummaanis otoo barsiisee bu'aa qabeessaa taana. Lammaffaan immoo daandiidha. Konistirakshinii adda addaan mana irratti hojjetamaa jira. Daandii irratti buufatu ashuwaas agaas konkolaataan keenya immoo achiin galu. Fagoorra baanneetu konkolaataa feena ijaateef baay'ee dadhabsiisaa guddaa nutti ta'aa jira. Mootummaanis deeggara otoo nu ga'e waan guddaarra geenyaa jechaadhaan. Amma kosii kaastan kana eessatti gattu? Kosiin nuti naannoorraa yookaan ganda irraa funaannee iddoon yeroof mazagaajaan kan qopheessee jira. Achitti fuunee ganna. Maal gaariitiin hin gachiisisnu waan jedhan jiru. Yookaan ijoolleen hin gatanii waan jedhanii jiru namoonni. Maaliif birrii amma birrii 5 yookaan birrii 10 gachiisisuu danda'u. Mana isaanii ba'a malee iddoo gatamuu sana hin beekan.
gwaaroo isaaniiyyuu gatuu danda'u. Karaatti isaan deemanii fuuldura kaa'uu danda'u. Kanaafuu nuti amma iddoo mazzagaajaa qopheessee geessinii kan. Heenok asirratti wantan sii kaasuu barbaadu namoonni yeroo balfa qopheessanii sinee kan haalli qophii balfa isaanii maal fakkaata? Waan kana irratti rakkoon isin mudatu? Hubannoo kana yommuu jennu immoo akkuma amma jettee balfa goggogaa fi balfa dhangala'aa namni kaa'an jiru. Namni biraamoo maal godhaa kaffaltii isaa kaffaluu waan hin barbaanneef balbala namarratti qoshashaa kaa'ee deema. Moraalii keenyaaf gaarii miti kun hojii keenya irratti baay'ee rakkoo guddaa gochaa jira. Kottaa qoshashaa keessan kaasaa jedha. Kanaafuu hubannoo kana yoo sirraa'e sirriitti hojjechuu dandeenya. Dargaggootaaf waan dhaamtan yoo jiraate keessumaa dhimma hojii wal qabatee dargaggootni hedduun yuunivarsiitii irraa kolleejjii garaagaraa irraa eebbifamanii barnoota xumuranii akkasumaan yeroo dafee hojiin argamuu dhabuu danda'a. Dargaggoonni akka keessan cimanii hojii ofii isaanii uummatanii hojjetanii tokkoffaa jireenya isaanii gaggeeffachuu danda'u. Lammaffaa immoo dargaggoota kanneen biroof illee akkuma keessan fakkeenya ta'uu danda'u jettu. Ani amma gara hojii kanatti naan seenu namoota baay'ee mariisiseera wajjin hojjennaa. Baay'een isaanii homaaf hin fudhanne yaada isaa. Maaliif dargaggoonni keenya amma yeroo ammaa kana hojii mootummaa irraa bicha eeguu otoo hin ta'in hojii naannoo isaanii irra jiru ilaalanii uumuu kana otoo itti yaadanii otoo tuffachuu baatan. Nuti ennaa nu argitu jaakkeettiin keenya tuuttaa keenya amma kun koosiyaa qoshashaatiin kun hin darba yeroo fi hin ceenaa nuti gara guddaatti. Warri kaan immoo nuun ilaalan immoo duba keenya hojjechaa ofuu qabu. Maaliif dargaggoonni keenya tuffachuun qabani hojii kamiyyuu ministeeroos haa ta'u makiinaa eeguus haa ta'u bareellaa baachuus haa ta'u maaliif yeroo kana yoo hojjechuu baatte homa gatiin qabu teessee maatiirra ba'aa taataa biyyarra ba'aa taataa malee homa faayidaan qabu. Tole waan itti dabaltu qabdaa inni waan argatan utuu hin ta'in hojii irratti tuffii qabu namoonni baay'ee. Kanaafuu tuffii dhiisnee hundumti keenya gara hojiitti yoo bobbaane iddoo gaarii geenya jennee yaadna biyyaafis ofii keenyaaf ta'uu dandeenya. Akkas yoo goone iddoo gaarii fi iddoo guddaa geenya jedhanii yaadna. Maatii dargaggoota kana keessaas dubbisee hin jira maqaa isaanii beeksisuudhaan haala ittiin hojii ijoollee isaanii kana ilaalan kan nutti himan ta'u jechuudha. Ani Dalaloo Miidhagsan jedhama. Ijoolleen koo ijoollummaadhumaa qabanii waan uni hojjennu waan uni isaan gorsinu ni fudhatu. Erga eebbifamanii bahaniis immoo mul'ata tokko tokko dhiyeessanii nu mariisisu. Waan nu mariisisan sana immoo ani akka maatiitti fideen waliin isaan mariisisa. Haaluma kanaan hojii balfaa goggogaa kakaasuu kanarratti mul'ata fidanii rakkoon kun immoo rakkoo magaala kanaati. Akkuma walii galaatti ijoolleen kunis gammachuudhumaan fedhiidhumaan hojii kanatti galanii amma gaarigaa hojii kana calqabanii ji'a tokko. Akkamiin jajjabeessaniiru? Yeroo guyyaa guyyaan waan hojjetan sana akka marii irratti mari'annaa rakkoo isaan qunnamee irratti mari'annaa rakkoo sanaaf immoo furmaata tokkos ta'ee kana ta'ee yaada jedhu kanaan kenninaaf ture jechuudha. Kaayyoon keessan gara fuulduraa maali? Galmi keenya guddaa asirratti hin dhaabatu. Maaliif nuti kun calqaba jenna. Uuma keenya gaa Waaqayyo faana waan guddaa yaadne. Maayini waan guddaan sun mee? Waan guddaa sun nuti amma fakkeenyaaf amma faafrikaa guddaatti dhaabu kaayyoon keenya. Kompoostiin sun qonnaan bultootaaf faayidaa guddaa. Qorannoorraa hundoofne laaskitoonni yookaan haayilaandoonni sun gara riisaayikiliitti irra deebi'anii akka oolan taasisu. Hojii geggeessaan mana qopheessaa bulchiinsa magaalaa Amboo obbo Tufaa Abdii waa'ee dargaggoota kanaa hubii qabaachuu fi gumaata isaan magaalaa qulqulleessuudhaaf baahataa jiru jedhan akkasitti ibsanii jiru. Amma ijoolleen waldaa yaanneet jedhamu kanaan gurmaa'an kuni rakkoo magaalaa keessa jiru keessumattuu dhimma balfa goggogaatiin wal qabatee jiru kana rakkoo sana salphisuu keessatti gaheen isaan taphachuudhaaf eegalan kun baay'ee jajjabeessadha. Nullee akka keenyatti wanta nuti taasisaa jirru isaanii fi hawaasni hubannoo kana argatee balfa kana godatti gadi otoo hin bittinsin kuusee yeroo isaan dhufanii mandarra deemanii bakkuma teessoo isaanitti dhaqanii fuudhuudhaaf hoggaa deeman dhaqanii isaanitti kennanii isaan immoo bakka itti gatamuu qabu nu walii gallee bakka kanatti gataa jennee sanatti akka gataniif hawaasaaf hubannoo kennaa jirra. Amma keessumattuu hojii balfa keessaa kan jiru kana nuti bakka dhaqqabuu dadhabneetti amma isaan bobba'anii hojii kana bifa gaarii ta'een hojjechaa jiru. Bu'aa qabeessas ta'u nullee rakkoo nuti qabnu baay'ee warra nuuf furan waan ta'eef nuti toleera hojiin isaan amma jalqaban kuni dargaggeeyyiin kaanillee hojichi bal'aadha waan ta'eef isaan qofaan kan furamuu danda'us miti. Ammallee fakkeenyummaa isaanii kanatti hundaa'amee warri kaanillee gurmaa'anii hojii kana keessa oogalan bu'aa qabeessa ta'uu kan jiru.